Wajirri galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Adaamaa raawwii hojii adoolessaa gamaggamuun karoora bara 2017 irratti marii geggeesse. Sagantaa gamaggamichaa irratti hooggantootaa fi hojjettoonni waajjira galiiwwanii kan magaalaa, kutaalee magaalaa fi aanaalee argamaniiru. Raawwiin jiru guddaa ta'uu dubbachuun namni karoora karoorfatee hojiitti jijjiiruun kan madaalamuudha jedhan itti aanaan hoogganaa waajjira galiiwwanii magaalaa Adaamaa obbo Shifarraa Abbabaa. Galiin argame immoo qaamni tokko qofti kan hojjete osoo hin taane karoora tokko waan qabaataniif ta'uu iman. Kana keessa calqummoorraa kaasnee maal hojjechuu qabna jennee sadarkaa caarratti girgirri nutti baay'ata. Biizidha. Garuu humna keenya hunda akkaataa baratameen achirratti hodulchifne waan misguunu baay'ee jira. Karoorri kun immoo karoora guddaadha. Maal gochuu qabna namni gahee isaatiin hojii isaa hojjetu. Isa kana murtii sassaabbiin hordoffiin kiraansii fi hojii hordoffiis hojjetee keessaa baanu jenneetiin akkasitti hojjechaa turre jechuudha. Keessattuu xiinxallii akka biyyaatti geggeeffame keessatti hanqinni waan jiruuf irraa barachuun dirqama akka ta'e dubbataniiru. Hojjetaan kamiyyuu qixa sirrii ta'een hawaasa isaatiif tajaajila siyaasaa kennu akka qabu ergaa dabarsaniiru. Karoorri baafamuu qabaadha. Karoorri kun eessumaan naqu raawwataa bira dhufu, ogeessa bira dhufu kan keessan jechuudha. Namni karoora mataa isaa baafachuu qabaadha. Baafachuu qofa osoo hin ta'in raawwii isaatillee laallachuu qabaadha. Maalan karoorfadhe maalan raawwadhe. Amma nuyi karoora oduu hin ta'in karooratu nu hooggana jechuu hin dandeenya jechuudha. Karoora san hin hoogganu nuti nu hooggana. Namni waan kaffalameef mallaqa irraa fuudhuun qofti hojjennee hojjaa nutti fakkaatin. Anee xirree sarichee kireetifii kiyyatti dabalee maalan milkeesse kan jedhu san ilaalamuu qaba jechuudha. Maalan inni milkeessani maalan hojjedhe ganama dhufee maalan hojjedhe galgala irratti bu'aa kee madaalachuu qabda jechuudha. Itti gaafatamaan waajjira galiiwwanii magaalaa Adaamaa obbo Balaachoo Asaffaa qorannoowwan dhimmoota saabbii galiiwwanii irratti ba'anii jiran galtee godhachuun bara 2017 irratti hojjechuu qabdu jedhan. Faddaalaa fi daldalaa irratti xiyyeeffachuun galii mootummaa sassaabuun dirqama waan ta'eef dhimmicha ilaaluun imaammataa fi dambii mootummaan baasee hojiitti jijjiiruun hojjetamuu akka qabu dubbatan. Kanaaf kan asitti dhiyaate sun irra dhiyaate waan ta'eef kan irra dhiyaate san tokkoffaa galtee godhachuu qabna. Galtee godhachuu qabna. Warri dursaa galee hojjetaan jala jiru. Qorannichi sun na ilaallata. Keessattuu gitoota saaxilamoo ta'ani. Gitoota saaxilamoo ta'an namni gitoota saaxilamoo sanarratti hojjechaa jiru 100% qorannoo namachiiseera. Kanaaf hin jiru jechuudha. Kanaaf qorannicha diiteelii sirriitti ilaaluun baay'ee murteessaadha. Itti dabaluunis hojjetaan hunduu akka mana hojichaatti humna namaa goomsuutiin akkasumas ofii isaa ilaaluun jijjiiramaaf onnatee akka hojjetuuf kallattii hojii bara 2017 kennan. Kanaaf dhimmicha sirriitti ilaaluun baay'ee murteessaadha. Kana gochuuf hojimaanni mootummaan baase shibaa hunawal. Hojimaatichi labsiin nuti jennu, qajeelfamni nuti jennu, dambiin nuti jennu akka lafa hin qabanne ta'ee jira. Isa kana kan godhe Number 1 hooggansa magaalaa kaasee hanga kutaa magaalaa jiru hanga aanaa jiru ተጫዋች በዚህ ማዕከል አለ አጫዋች አለ አከስን እንጀሩ ሚኒስትሪ ሾፒ ከስተባሰ ሶስቱም ተቀናይተው ነው የሚሰሩት ከናፊ ገሊ ሞቱማ ከንገሉ ድዴ ወነ ፍራዲም ነው ከምነችው ሰው ይሄን መቀየር አለብን አከምት ይጅራ ከንጀዱኩን sirriitti lafa qabachuu qabaadha. Hirmaattonni gamaggamicha irratti argaman tokko tokkos gama isaaniin sagantichi hanqinaalee darban irraa kan barannuu fi cimnoota jiran immoo itti fufsiisuun galii magaalichaa gama hundaan guddisuuf gahee isaanii ba'achuu akka qaban himan.